الله لي زي مثلا برين تكش وقرا مرمى ثاني كسرور كسفة دمر مرة إن كل فيمي أكنم نرى بابا تو إيكوتين كي يوم أزيلا إنه نرى بابا تروح أيوة تاني اللي إنساسين أيوة تكش واسسة سرور تكش واسسة ملك جارتين وأنا نجني ما تجرا مالي جدا مالي جدا نقوله وقتها جالتا حنو فلمي غافي مال بدل غافي مالي مدينة مناني فتا جچو بربادان وني سيني سينو بردا ويتسمون نجين قمتي روبي جبتني شكا ويتسمون نجين قمتي كتابة كان لالي وجي ويتجن بك فتا جچو بربادا سني بسيني سيني كل في مالي جدا مالي أكا برات اللي نفرتين شبابا آتاو شبابا كيسو سيني والله لقى كيسني أك شباب ما صدرك شباب ما كيسرت لقى ربي شيء كتا ما له قالوا صدرك أسين كيسرت صدرك ما هم مني شباب إيه ما يزيدني نما شبابا واني أن كل فوف واني سي ولين تبتوف نما كان ولين تبتني كل فني بروم صديقو كيس بوسني برادة مني بكجا هنيتي وما جرو دنيا اللي تبتني وأنا آخر اللي كيس بوسني ولي مني والبرادة برباچي سادا دعاء اللي تكلم ولي كرتني ده برباچي سادا سني دي منا مرا سيني أني منا شمرا اللي هوته منا ديرا اللي هوته منا مالي اللي هوته سيني ثم أولين كل في مالي جرا أسوأ كيه كان نمني براتي جرا دوغمان جبا نمالين كابواني غرا كيه كيس جبا تكان كابو أبا فديونا وام فدينان جري إيرالال مالي جنان هدودا ما سيا كابانيو أنا جري نم سونغيا كيامان كاباميني nama kana account irratti galcheen ni beeku account sanirra ma na galche account hiyarratti akkan galchine hanga guyyaa hanga anjiru duniyaa irra jiru nama waan an jedhe fuuldura bille rabbi jedhe dhiis sigalee akkuma ikrimaa ibn abi jali gaafa amanuu dhufe nabii bira dhufe alayhi salatu wassalaam ummu hakiim namni jedhamtu jaartiin isaa amaana naa godha nabii hojjetteen gaafa fatii makka nabii bira dhufte Indiin fa'a waliin dhuftee laal hagooggattee dhuftee hottee rasuula rabbii bira dhuftee achitti islaamummaa qeebaltee nabii hojjetteen ummu hakiim jaarsa keenna tokkollee tiniin isintu awaajii baase makkaan seenee rasuuli rabbii awaajii baase bakka dhiisan alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wasallam warri ammallee tiniin mana keessan seentan nagaya warri ammoo harama seentanillee nagaya nama an keessaa foo'e malee jedhe nabii alayhi salaatu wassalaam nama an keessaa foo'e beeytiillee osoo inni girdoo beeytiillee qabatee dhaabateen dhiisinaa jedhe nabi eenyuun fa'a beeytaa san keessa ikrimaa ibn abi jaaliillee dhiisinaa yoo argitan isaa beeytiitti rarra'ullee yoo argitan jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam yaa rabbi muwakiin jaartii gaarii laalati jaartii gaarii akkasii badatti jaartii gaarii rabbi namatti haa qabu barabboo tolleen jaartii ni barabboo dhiira jabaa duuba jaartii jabdu jira bara dhiira jabaa jedhanii jeneraal eberuu jeneraal jedhanii jaartii jabdu duubaan jira beeytaati ummu hakiim nabii hojjetteen islaam ta'e jaarsa keenna tokkollee eega makkaa kana seentan awaajii wayii dhageen bakka jirutti haa qabamu jettanii hattan beeytiillee osoo qabatee haa qabamee ajjeefamu jettanii nagaa hanuu godha abboo deemnee barbaadannaa jetteen diin keenna akka diin nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam akka inni das nama jedhu dubartiin jenne nabi alayhi salaatu wassalaam ilmi xiqqaanillee yoo gaafate ilmi xiqqaanillee deemi nagaa hagoone namaati nagaa hagoote nagaa hagoone jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam deem barbaadan waytuma san deemte ka abbootiin gabra wayii fudhattee tosomaa deemtuu gabri karatti waa irra barbaaden beeytanii miiree isii adda argatee jennaan homaan rakkisu dubartiin aqlii qabdu laal ka ufillee tiisitee jaarsa ufillee tiisitee ka amaana qabdu laal kufrirra jiraachuu waliin amaana qabdi kufrirra ammuma amantee quraan duraan kufrirra turte ammuma amantee ammuma waa dalayti dubartiin kofa ufillee tiisitee duniyaa jaarsaallee tiisitee amaanaa jaarsaallee ofirra baattee deemtu waan jetteen argite qallichi gabra ammallee tini biyya ruumiyyiiti waliin karaa osoo deemu waa irra barbaadee jennaan rakkoon qabu jetteen abboo meeqan daganatti achisiidha rakkoon qabu kuni fagoon jiru karaa dheeraa deemaa jirra obsimee jetteen obsi anuume obsi jetteen
xiqqoo achisiin ati xiqqoo achisiin osuma akka jettuun ganda wayiirra dhufte dubartiin ganda wayiirra dhuftee waa baadiyyaa arabaa wayiirra dhuftee waan jette qallicha kana qabaa nurraa hidhaa jette shiftaadha osoo karatti nu warwaatu giddiin as geenne nurraa hidhaa nurraa qaba adduma deemnaa jette Allahu qabanii Akbar. irraa hidhan waan akkanaa nurra barbaadee jennaan ufii gabra keenna nu daffaruu kajeelee nurraa hidhaa jette irraa hidhan abboo eeganaa deemteetiniin Ikrimaa ibn Abii Jaalii doonii yaabbatuuf ka'eerra dhufte ka dooniidhaan namticha shufeeraan maal beeyta Ikrimaan abboo achi na baasi birrii sii kabalaa waaqa haga barbaaddee jedhan doonichi maal jedhan shufeertichi aklis qulqulla kalimaa shahaadaa jettu qabadhu jeen aklis jeeni baraboo kalimaa shahaadaadha birrii miti dooniin teenne ta achi nama baaftuun kalimaa shahaadaa qabadhu jeen ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammada rasuul kanaamii kadheefa biyya baanee je kirima bar maal ka haqasila kaallichi je kanaamii kadheefa biyya baane osoma jarri akkanatti walitti deebisan duubaan dhufte haasawa godhan abboo nagaa asii goone biyyatti si deebifnaa kottu hin amanne amanuu didee obsisiiftee qabdeetiniin deemaanii osoo jirtu gabra keenna tokko gabra keenna san waliin karaa kana dhufee gabrichi nu doffaruu kajeelee jennaan nutti shiftoomuu kajeelee jennaan ganda wayiitti hiinee biraa tarree ganda wayiitu nurraa qabe jettee itti himte Ikrimaaniin hin hafe kaawwituma san abboo ganda sanirra dhufee Ikrimaan gabra sanirraa fuudhe abboo morma isaa achi rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jedhan sayaatiikum Ikrimaa jedhan nabi alayhi salaatu wassalaam osoo inni karaa jiru Ikrimaan isinitti dhufaa jira yaa abboo muhaajira yaa ansaara سيأتيكم إكرماء بن أبي جهل إكرماء بن أبي جهل اسمت فاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يزيل يجانيني أبا إسا إن الربسنا أبو جهل إن الربسنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أبا إسا الربسون مجرو أبو أزاقوتني أبي جهل كاكنا دي جريناني نفاجرا كراب اللسا في النبي عليه الصلاة والسلام في الدير افتد إكرمان نبي فولدور رابطت diyyaallee nu baaftan nabiyo hedduu sahabaa keellee miine nabiyo diin keellee hedduu tuffanne nabiyo baay'ee si arrabsine nabiyo waan kee hamanne nabiyo sahabaa keellee baay'ee ajjeefne nabiyo kana jee barabbo wallaahi islaamummaa wama jettanii shahaadaa keessa seentan nu qabsiisaa jee shahaadaa qabatee jennaan nabiyoo jeen dachaa waan duraanii kufrii keessatti dalayne dachaa goone islaamummaa keessatti hin dalaga jedhee wallaahi waan duraan ammoo kufrii keessa sadaqaa ba'e gaala sadaqadhee farda kiyya sadaqee nabi muhammadiin deema bakka jirtanitti ajjeesa sahaabaa nabii bakka jirtanitti ajjeesaa jedheetini kennaa ture dachaa sanii islaamummaa keessatti sadaqadha jedheen ammoo waa takkatu garaa namiidhe jedheen Ikrimaa ibn Abii Jaalii waa takka rasuula rabbiitiyo abboo baay'ee si hamadhe waytaa sibira jirullee si hamadhe nabiyo waytaati nabira hin jirrellee waan kee dubbadhe nabiyo sanuma naa dhiisi jedhen al-islaamu yajubbu maa qablahu jedhen nabi islaamummaan ati islaamteetun maraa waan maraa sirraa hiixi jennaan garaan dadhabee jennaan nabiyo laa dubbii itti quufuu dadhabee jennaan baay'ee waan kee waan si hammeessu dubbadhe nabiyo garaan dasna haa jedhu araarama naa kadhu nabiyo jedhen ansii dhiise jedhen nabi waan ati duraan naan jetteefi waan amba keessatti safaa keessatti naan jetteefi waan fuula kiyyatti illee naan jette sii dhiise jedhen fuulli Ikrimaa hin ife jedhan akkuma sananillee waan namni naan je'e na duubatti wallaahi wabillaahi rabbi shaahid waan namni na duuban naan je'eefi waan namni lamaan wal gahee naan je'eefi shanii wal gahee waa naan je'eefi haga guyyaa qiyaamaatti naan jechuu hedu haga ammallee ruuhiin tii asirra jirtu naan jechuu hedu ani dhiisee fanaa je'ee rabbiin qabin nama takka ka koomantii katabelle ka koomantii hin taane katabelle ka ammoo asirrattuu dubbatelle kana duuba dubbatelle rabbii jecha anaa jecha rabbiin hin qabin guyyaa qiyaamaa yaa rabbiin qabin ammallee an dhiise osoo akkana wagaraa walii bal'anne hin guddannu numa kana dadhaban xiqqoo amma ustaaza kiyya maati beektanii waan amma isin gottanii irratti waa yaadattan uyyama mataa xiyyaafooyyuu asiin dura gaafa isin awwalaa tokko jettanii tiiktook irra dhuftan namni duula awwalaa isin rabbane san keessa mucoo beekuu danda'u maaliif yoo agartee as jira jiraattee nu arguu dandeessi yookiin ammoo tuyii dhiisuu dandeessi
jiraachuu dhabuun mala anillee jecha namaan viidiyoo irra waraabee jecha jedheen jira jecha sana ammoo namni dhufee maaf akka jettanaan jennaan daqiiqa 5 sanitti kaase isiin ammoo viidiyoo isin irra waraabee fi waa jettee jennaan anillee ammoo deebii san deebisee maaltu si ga'een kan jedhu anillee deebii achirratti jecha wayii jedheeni jecha wayii fayyadamee jedheeni namni yeroo namatti waa namatti rifate uuma fedhe namaan jedha akkuma isin jettanii isiniin nurraa gartanii diinii beeytanuyyuu har'a kun dhiifama nama gaafa warra dhiifama namaa godhaa jirtan jecha nullee akkasumatti warra agartanii maqaa sheekotaatiin namaa walitti bubbaa turrellee yoo ammootu agartee kan isin miinullee taate anillee gama kiyyaa dhiifamallee akkanaa goota beekumsillee wajjira jiran jechuu barbaadeeti garuu yeroo inni ijoollee buune sababatee kan jechuu barbaadeeti isinillee nan beektan anillee isin beeku dhiifamni bar laa jaamsi dhiifamni diinii nama waan jedhe difaa irraa godha nama diinii nama tuqe anuu difaa irraa godha Aliban bareedde, sheekaan bareedde, ulamaa'iin ardiin bareedde, nama tokko nama alimaatiin nama waa jedhan fuuldura dhaaban. Difaa irraa godhaa bakka jirtanii bakka dandeettanii diinii keessanii tumsaa. Diinii tumsuu jechuun bar ulamaa'iin bar warasaa ambiyaati alayhi salaatu wassalaam warasaa ambiyaati bar abboo. Warasaa nabiyyootaati bar abboo nabiyyoonni hin jiran ulamaa'iidha wanni jiru. Al ulamaa warasatul ambiyaa warasaa ambiyaati. Ulamaa'iin osoo jiraachuu baatanii lataara naasu kalbahaa'imi horiidha ilmi nama ulamaa'iin waa jedhe ammoo yoo argitan irraa deebisaa difaa'a godhaa waan dandeettanii barreessaan haa ta'u afaaniin haa ta'u irraa deebisuun dirqama waajiba sinirratti waajiba waan dhiifama gaafachiisuu miti sigalee ulamaa'iin sun bichaan sirrii haa jiraatu waan haqaa haa dubbatu waan shar'iidhaa haa dubbatu waan daangaan dabrii waan shari'aadhaa haa dubbatu sigalee kanaaf obboloowwan kennaa hedduudha zanniin namni walitti zanni aa'u kuni duniyaa yoo taate bulii sadii ol waliin ooduun hin ta'u waa'ee duniyaa yoo taate diiniif jecha nama tokko jibbuun dandeetta haga waggaa hedduu awwala ni gorsi ni dida eega inni dide ammootiin gorsisee eega inni dide rabbiif jecha jibbuun dandeetta ooduunii hin dandeetta yoo ooduu san keessa maslahaan jiraata yoo ooduun san keessa isaa maslahaan jiraate diinii kanatti as deebisu maaliif naan oode namni kuni hije ooduu san keessa maslahaan oo jiraate haga waggaa hedduu ooduun hin dandeetta sigalee garuu duniyaa keessatti oodanii bulii sadii ol hin ta'u kanaaf obboloowwan kennaa shar'iin teennaa bareedduudha diin nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbiin nuu kennee jira nu faayee hedduudha namni kun ofirratti hin beeku bara diin jechuun diin ummata nabi Muhammad ta'uu kunu bara alayhi salaatu wassalaam waa bareedaa bara bar nabiin kenna kadhaa wayii nu hambifatanii guyyaa qiyaamaa ol kaayatanii bara hambiyoonni martuu rabbiin na kadhaa jedheen kadhaa wayii ka isin awwaadhu jiruu duniyaatti martuu kadhatte nabiin kenna ammoo laa ani ol kaayadhe jedhe ganda akiraatiif ummata kiyya bar nabi kanaa qabna alayhi salaatu wassalaam shigaleeti kanaaf diin nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbiin ammootiin diin kanaan nu badhaasuu waan guddaadha ni'imaa hedduu ofirratti baannee deemna hedduudha ganda akiraa namni gale ammoo kufri irratti najaata takkan qabu hoffoltii takkan qabu ganda shafa'aallee argatanii miti warri kaafiraadha warri millaa diin kanaan qabatin diin nabi Muhammadin qabatin shafa'aan illee isaan hin fayyadu homa takka namni isaa wanii waa godhu hin jiru duuti illee hin jirtu homaa azaaba rabbii illee hoffoltii wayiitu hin jiru ati garuu waa bareeda jirta maqaa Huseenii Hasaniin kun ummata Muhammad ta'uun kun namni gaariin namaallee shafa'aa walii dhaabata abbaan ilmaa shafa'aa dhaabata yoo gaarii ta'e sigala nabi Muhammad shafa'aa dhaabata ummata ofiitti alayhi salaatu wassalaam haga ammallee shafa'aa dhaabatee yaa rabbi ummata kiyya keessaa naa guuri yaa rabbi ummata kiyya rabbiin ammootiin ummata kee keessaa guuradhu ja'a malaa'ikaan illee shafa'aa dhaabatti nabi Muhammad illee shafa'aa dhaabata haga homaa nafne takka Muhammad alayhi salaatu wassalaam haga homaa nafne jedhan takka nabiin kenna eegana maal jaalee rabbi malaa'ikaan illee shafa'aa dhaabatte Muhammad illee alayhi salaatu wassalaam shafa'aa dhaabatte amma eenyu hafe anatu hafe yaa rabbi anatu hafe harka hammaarrii wayii hammaara jedhan akka ofii maleen hammaarrii wayii warra jahannam kana keessa hammaara jedhan abboo hiigalaati kuni waan guddaa tokko ofirratti beekuun barbaachisa kanaaf rahmata walii godhuun nuti ammoo barbaachisa irra walii dabruun barbaachisaadha
قلة سوانين دبرة نمني سين هاجو حروان تقولوا تيكتوكي كان راسي بدني متاسي قم بيسان أنا اللي قم بيسو مالي جتات أنا اللي كان لما كان سدي درجة أفو شنغوري بك هدو تيسا دبر مالي جت لا وليديسو تبرباچيسا إسو مسانو ديبيتي سو غرسيتي برابو بولي سو إن كتاتي وكوانا كناتي سو جتي كلا سو إتي أولتي إن اللي ديبي إنم تيجي سلا أني بدأ اتيادو طولنا أولا ويا مراجع إني سالفت نو أمو عملي كين إبلو وانا أنجل رفين بولو إذن رفين بول إيسا ركامي تيكو ما وانجرني كهردا وانا أنجل إبلو وانا أنجل برمتر نباهجي هردا وانا أنجل برمتر نباهجي لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي ما قرا ولين بلأتهم برباجي سار أنو تجرو دنيا أوراني ويتي تن دنيا أوراني الرجل والله غند أورانيتي وسوقنني نبي كنا تكنني أجرو دنيا كيساتي عليه الصلاة والسلام برنبي كنني من نبي كيسا قد بيتات من نبي كيسا دو بيتا من نبي كيساتي دو بيتا وجون نبي كيساتي دو من عائشة كيساتي دو من عائشة بيتا متانا ما رايو كانت القبن كومبيشون كوبا متانا تو برنبي كنا ويتصلاة عائشة جلاجة جتي كان لوكا جلاتا بتجتي بربو بك سجودني نرغتني كان لوكا جلادري بتجتي بربو عليه الصلاة والسلام قال جتات يوم تمال جت نبي كان جالس أنترده قاف نبي ديما عليه الصلاة والسلام غربو مي كمرة جربيتا كوتا كيس غربو أغني كيسا ديما بيتا بردر إني ثاني رسول ربي كبسي فمي يهودان غربو فرطني دريا وفي كبسي سني رسول وسو أموان سنين كبلين تارا دنيا قدي سني برنبي عليه الصلاة والسلام قال تاتجرو دنيا نبي قاف توكو عمرين الرسينة فبكى عمر رضي الله عنه تايم بوي رسول ربي كإتلين رفو إتلين هرب بسيدك أما كان قد يكون شيء نبيو وري فارسي في كسرى وركي وفتني وركي كسر فني أتي سيد الأولين والآخرين تهولي إتلين تنر رفتاج النبي عليه الصلاة والسلام نبي عمر يوج النبي جرون دنيا جراتاتين وآخراتهم بربادو جري دنيا ما كراني أني akkuma horii nyaatutti nyaatan jedhee rabbi irraa dubbate quraana keessatti jiruma duniyaa kanani ani nu akiraa ta'uu nu jaalattu jedhee nabi alayhi salaatu wassalaam haa ta'u jiruun duniyaa urane osoo uranee ta'uu baatte rasuulli rabbii silaa warqitu duuka deema gaaratu warqii ta'ee duuka deema akka warqii keessa uffatanii warqii nyaatanii warqii rafan silaa laakiin jiruun duniyaa urane ganda akiraatu ganda guddoodha fuuldura jira gandi guddaan ganda guddaa kana kaduuti keessaan jirre ati ummata Muhammad si godhuun alhamdulillah ije jira nama darra dawwalee dhiifama naa godha agasuma inshallah rabbi barakaa isin haa asaa keen dhageenne sagalee injira Bilootin gootanii dhageen sheeka dhageen ariifan man turki isin alaa kulli haal kulli keessan rabbi isin haa milki amiin ramadaana kanaan rabbi isin haa gahu rabbi isin amiin gaafadha. Fakkeenyaaf sheeka nu miidiyaa irratti warri miidiyaa irra oomishan akkuma san namallee arrabsu akkuma san arrabsu illee arganna. Namoota sanniin keessaa kanan ani dhiifama hin godhuuf jedhee waadaa ofii seene isaanan haadha koo abba kan koo arrabsan. Akkamitti ilaalamanni kun jechuudhaan dhiisanii achitti haadhaaf abbaa kiyyaa arrabsan jechuudha. Sababa arrabaa eenyu ta'e awwala sababa arrabaa eenyu ta'e sababa arrabaa situ ta'e. Osoo ati nama arrabsuu baattee namni sin arrabsu. Sababa arrabaa maa taataati? Kalimaa gaariin dubbattu. Haadhaan arrabsee kana. Namni tokko awwala namni nama arrabsee badiin isarratti ta'a. Kun kasi arrabse deebi'ee haguma san haguma ati arrabsite si arrabsuu qaba. Haga ati arrabsite yoo jazaa si deeffatee hin danda'e. Yoo irratti dabalee ammoo maasiyaa irratti dabalee santu irra jira. Shamaa yoo jetteen sirratti maasiyaan ka awwala situ lafaa kaase yoo inni deebi'ee shamaatu shamaasiin jedhe homaa irra hin jiranis sii galee homaa irra hin jiran Anjal kaman nama arrabsu sheek hoo bichina na arrabse walumaan jazaa yoo deeffatte homaa jedhu haadhaaf abbaa isaaniin tuqu walumaa galatti abbaa haadha arrabsee maal tura laallama jechuu isiyyuu suntaan badii guddaadha haadhaaf abbaa ofii arrabsuun haadhuma abbaa ofii arrabte inni haadha abbaan qabu abbarra hin baane haadharra hin baane
haadhuma ofii arrabse abbaa ofii arrabse akkasin laalama haadha ofii arrabse abbama ofii arrabse haadharraa bahee abbarraa bahee haadha arrabsu jechaan abbaa arrabsu jechaan ammoo walaa taqul lahumaa uffin jedhee iyyuu rabbi siigalee kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam tuutti haadhaaf abbaa ofii kuunillee haadha arrabsaa kuunillee abbaa arrabsaa jennaan saabonni wal abaaran jennaan akkamitti ilmi abbaa abaaraa jennaan kun ammoo innaatiin jedhaa kaama isin jettan kan haatatu akkana haataatu jedha kunillee haatatu akkana haataatu jedha kanaaf amma innaatiniin kun baay'atee jira kun innaatiin jedha kunillee innaatiin oromiffa deebisaa mee waan kan innaatiin maal jechuu mee waan kana oromiffa hoo deebistan ulfaataadha kanaaf rabbi nu haatiisu haadha irraa baane rabbi nu haatiisu alaa kun kalima akkana irraa sheeka gaafii takkitti isin gaafadha amma waa'ee miicataa keessaa bahee waa'ee amma shamaraaf dhiira kana isin gaafadha akkaataa Omaan gaafatin olaantummaa seeraa haa kabajamu jaamsa olaantummaa seeraa haa kabajamu ustaaz waa adda baafachuun na gaariidha akkam godhatu baaraa maddeemaa harka baafne jaams oo nu dhageette hagana gaafii wayiitu hin jiru Nabi oomisha kana gaafatti barsanii seenii deni. isin maaliif akka na sodaattan qo'a walla gaarii dheeraa kalimaa gaarii dubbachuun barbaachisaa kalimaa gaggaarii dubbadhu kalimaa gaggaariin namarraa bahuun barbaachisaadha eshi bakka gaariidha kunuu gaariidha okay isin ulfaatu dhugaa fakkeenyaaf dhiiraaf shamarran takka wal fuudhuuf wallaallattu miilaa qabdanii shamarranii ilaalladha jettanii jirtan yoo shari'aan dhiira okay fakkeenya dhiisaa illa sheeka okay fakkeenya dhiisaa callissi haala Naafi si gaafadha heerumtee jirta noo hin heerumne ganaa heerumaadha dafaa nurraa heerumsiisa rabbii jedha dafaa intala tana nurraa heerumsiisa jaams wallaahi dafaa garaa qabsiisa wallaahi dafaa garaa qabsiisa Nabi na jubti yeroo baay'ee nabi dhiisa boo walanii du'aa irra nu Wallahi si ofaame. ajaa teessitti du'aa barbaadanii si ammoo du'aa himaa godhan. Sheeka du'aa nu taran